kana ilaaluu dhaqu waaqayyo gaafatti dubbatu maal jira Musee iddoon kun iddoo qulqullaa'aa ta'e kophee kee baasitti jira. Sanaan booda Museen of ilaaluu jalqabe. Kophee isaa ofirraa baasuu jalqabe. Seera ba'uu kana irratti gaafa ergaan waaqayyo akkasitti Musee bira dhufu seerumti ba'uu kun maqaan isaa warra Israa'eliin baasuudhaaf kan barreeffame. Warra Israa'eliin garbummaa jira. Warra Israa'eliin rakkina jira. Warra Israa'eliin lola jira. Warra Israa'eliin haala isaan keessa jiran keessaa baasuudhaaf kan barreeffame ture jechuudha. Maqaan waaqayyo barbaraan eebbifamu. Isa keessattidha. Ergaan kun karaa Museedhaa kan barraa'ee jechuudha. Maqaan waaqayyoo eebbifamu. Egaati Museetti ergaan kun gaafa dhufu, mul'ati kun gaafa itti dhufu, Museedhaan beeluu dhaqiitii kophee kee ofirraa baasi. Kophee kee ofirraa baasi. Fuula koo duratti argamuudhaaf kophee kee ofirraa baasi. Sin barbaada kophee kee ofirraa baasi. Wanta sirra jiru ofirraa baasi. Waan sitti hin tolle ofirraa baasi. Waan naannadan qudhaqee ofirraa baasi kottuutti hin jedha waaqayyo. Yeroo baay'ee asirratti ergaan isinii dabarsee darbuu barbaadu tokko namoonni waaqeffannaa adda addaa waaqeffatanii gara maalitti fudhatu kophee isaanii isaan kaawwatan kana ofirraa baasutti dhaqanii isa ofirraa baasu. Mana qulqullummaa isaanii bira gaafa ga'anii kophee ofirraa baasu isuma kaawwatanii adeeman. Caammaa ofirraa baasu. Sharaa ofirraa baasu. Kana miti wanti ta'uun irra jiraatu keessa isa jiru barbaada waaqayyo. Laphee keessaa barbaada. Jireenya keessaa barbaada. Isaadha waaqayyo kan inni barbaadu. Isa dhaqii qulqulleeffadhuu kottuudha maleessaati. Uffannaa ofirraa baasii miti. Kophee ofirraa baasii miti. Caammaa ofirraa baasii miti. Sharaa adda addaa ofirraa baasii miti. Galanni waaqayyo bada'u. Dhaqiiti jireenya kee qulqulleeffadhuu kottuudha. Jireenya kee qulqulleeffadhuu kottu akkan si argu yoo barbaadde, akkan si wajjin haasa'u barbaadde, akkan si ergadhu yoo barbaadde, dhaqiitii jireenya kee qulqulleessii kottu. Har'a waaqayyo sitti mul'ataan ergaa gosa jalqabaati. Maqaan waaqayyo barbaraan eebbifamu. Gaafa waaqayyo sitti mul'atu maaltu ta'a isa jedhamuufi boqonnaa sadii tokko kaastanii amma 8tti ergaan dubbadhu bira geessanii ilaaluu dandeessu. Gaafa waaqayyo sitti mul'atu maaltu ta'a gaafa jennu wanta argitee hin beekne tokko si agarsiisa waaqayyo. Waan argitee hin beekne tokko. Museen naa fudhatanii ilaaltan dhalachuu isaati kaasee waa hin argine arguu jalqabe. Dhalachuu isaati kaasee